Jaalallee koo wajjin turtii waggaa 6 olii walii wajjin hin dabarsin. Isa wajjin kan wal barree mana barumsa sadarkaa tokkoffaa utuu barannuu kutaa 8ffaatti. Isa durayyuu wal beekna ture. Garuu wal barree gaaffii jaalalaa waliif dhiyeessuun keenya jaalala keessa galuu keenyatu kutaa 8ffaatti ture. Mana barumsaa keessatti namni tokkoyyuu nuti jaalalleewwan ta'uu keenya akka baruu fi carraa hin kennineef ture. Mooraa mana barumsaa keessatti walitti dhiyaannee akka jaalalleewwaniitti walii wajjin hin deemnu. Waliin dubbisnu barsiisonnis ta'ee barattoonni waa'ee keenya akka baranii fi namni waa'ee keenya akka dudubbatu tasumayyuu hin barbaannu ture. Nutis xiyyeeffannoon keenya guddaan barnootarra ta'uu qaba. Inni barataa cimaadha, anis barattuu cimtuun ture. Kanaafiyyuu yaadni keenya jaalalaan qabamee namnis waa'ee keenya haasa'ee dhimma biraa keessa akka hin galle barnoota keenyarraa dugda duubatti akka hin deebinee fi jaalalli keenya kun icciitii ta'ee anaaf isa gidduutti hafee garuu gaafa barnoota keenya xumurree sadarkaa gaariirra geenye guyyaa waaqayyo nuuf eeyyametti gaa'ila wajjin dhaabbachuu qabna jennee waadaa waliif gallee waan jirruuf waan tokkoyyuu namni waa'ee keenya akka dubbatu hin barbaanne. Kutaa 8ffaa xumurree gara kutaa 9tti yeroo darbinus jaalalli keenya akkuma itti fufetti xiyyeeffannoon nuti barnoota keenyaaf qabnus akkasumatti itti fufee kutaa 10 fi kutaa 9 baran. Qorumsa biyyoolessaa kutaa 10ffaa yeroo fudhannu qabxiin gaariin isaaf dhufee inni gara qophaa'inaa yookaan kutaa 11ffaatti darbe. Anaaf garuu qabxiin koo waan naaf hin guunneef ani teeknika galmaa'ee barachuun jalqabe. Inni barnoota isaa kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaa baratee yeroo kutaa 12ffaa qormaata fudhatus qabxiin isaaf dhufee gara yuunivarsiitii gale. Anis barnoota teeknikaa ittuma fufeen yeroo inni waggaa 1ffaa yuunivarsiitii baratu ani waggaa 3ffaa koo teeknikaa barachaa ture. Egaa inni yuunivarsiitii galees bilbilaan walii wajjin haasofnu, wal gorsin, wal jajjabeessin, jaalala guddaa waliif qabnu walitti agarsiisna. Malee guyyaa tokko walitti mufannee wal gaddisiisna hin beeknu ture. Osuma kanaan jirru yeroo boqonnaan isaa ga'utti deebi'een dhufe. Wal arginee yeroo gaarii fi gammachuu waliin dabarsine. Innis boqonnaa isaa xumuree gara mana barumsaatti deebi'ee deeme. Yeroo gannaatiif maatii isaa waliin turuudhaaf hin dhufe. Guyyaa tokko naa bilbilee wal arguu akka qabnu na beellame. Anis deemeen isa waliin wal argine. Guyyaa gaarii ture. Yeroo gaarii waliin dabarsine. Deebi'ee gara mana maatii isaatiitti deebi'e. Anis gara mana kootiitti deebi'een gale. Yeroo fulbaanaa mana barumsaatti deebi'uuf waan hin jiruuf si arguun qabaa naan jedhe. Tole jedheen anis isa bira deemee wal argine. Bakka sanatti jijjiiramni isarraa arge garuu baay'ee kan na gammachiise miti. Waadaa qabna aniifin yeroo barumsa keenya xumurree jireenya mataa keenyaa jalqabne gaa'ila keenya dhaabbannee walii wajjin hin jiraannaadha. Ammanatti jaalalli keenya wanta biraatti hiramuu hin qabu. Wal jajjabeessinaa, wal gorsinaa, wal cina dhaabbannaadha malee yaada biraa waliif keessummeessuu akka hin qabne walitti himnee turre. Garuu inni waadaa sana dagatee yaadni isaa kan biraa ta'ee natti mul'ate. Anis yaada isaa kana tasumallee fudhachuu waan hin barbaanneef faallesseen itti lolee gorsees gara mana kootiitti deebi'een gale. Innis gara mana barumsa isaatiitti deeme. Achitti garuu eega deemee booda naa bilbilee waan baay'ee naan jechuu jalqabe. Maaliif yaada koo keessummeessuu didde? Ati jaalallee biraa qabda? Nama biraa wajjin jiraachaa jirta? Nama biraatti seerumuudhaaf kaayyoo qabdamoo maaliif yaada koo keessummeessuu diddee naan jedha. Ani garuu kun akkamitti ta'uu danda'a? Anshiin alatti nama biraa akkan hin jaalannes beekta. Ati jaalallee koo isa jalqabaa fi isa dhumaa akka taates beekta. Daa'imummaa koottan si jaalladhe. Siin alatti nama biraa haasofsiiseeyyuu hin beeku. Maaliif akkas naan jettaa jedheen isa hubachiisuudhaaf nan yaale. Inni garuu yaada isaa keessummeessuu waan hin dide qofaaf wanta hedduu naan jedha ture. Ati dhugumayyuu jaalallee koo akka hin taane mirkaneeffadheera. Eegansi biraa deeme nama biraa wajjiniin jaalala akka jalqabdetu naaf galaa jira. Osoo akkas hin taane ta'emmaa na wajjiniin jiraatta turte. Yaada koos naa keessummeessita turte. Nan amantuu jechuudha. Kanaafiyyuu ati wanta ati nan amanneef jaalallee biraa waan qabattee jirtuu fi anatti guutummaa kee of kennuu dadhabde. Ati kaleessa akkas miti waan anan siin jedhu hundumaan goota. Garuu asirra geessee kana na diduun kee maaliifidha naan jedha. Ani garuu wanta inni naan jedhe hedduu isaa tolee jedhuyyuu isa waliin ciisuudhaa fi sammuu koo keessa tasumallee hin jiru. Sababni isaayyuu kaayyoo keenya bakka kanatti dhaabuu hin qabnu. Yaadni keenyas kanaan daanga'uu hin qabutu kaayyoo kee keessa jira malee inni jaalallee koo isa dhugaadha. Isaan alatti dhiirri biraallee waan jiru natti fakkaatu. Dhiira biraas hin beeku. Dhiira biraaf jaalala gaaffii jaalalaayyuu keessummeessee hin beeku. Egees baay'ee na dudubbisa. Baay'ees na caqacaqa. Yaada koo dadhabsiisantu isarraatii gara kootti darbatama malee inni na jajjabeessu, na gorsuu fi jaalala dhugaa natti agarsiisu kaleessaa gadi hir'ataa deema. Yeroo lammaffaaf boqonnaan isaa ga'utti deebi'ee na bira dhufe. Bilbilee na waame.
Anis isa waliin wal arguun baay'ee na sodaachisuyyuu akkasumatti dirqama waan inni isa jaalladhuuf akka jijjiiramni ana biraasatti mul'anneefis tole jedhee bakka inni na beellametti nan deeme. Achitti garuu baay'ee fuula lolaatu isarraa mul'ata. Har'a garuu wanta nan isiin jedhe yeroo ammaa kanatti raawwattu yoo ta'e dhugumayyuu ati jaalallee koo mitii naan jedhe. Nama biraa jaalatteeyyuu hiriyaa baafatteeyyuu maaf natti jijjiiramtaa? Maaf naaf hin abboomamtuu naan jedhe. Ani garuu yaadni kun hundumtuu keessa koo hin jiru. Isa wajjin ciisuuf immoo yaada hin qabu. Sababni isaayyuu gaa'ila dura isa wajjin jiraachuus hin barbaadu. Akkasumas sadarkaa barnootaa irra hin jiru barnoota koo addaan kutee dhimma biraaf yaada koo hiruus ta'e innis dhimma biraaf yaada isaa akka hiruu hin barbaanne ture. Kanaaf malee sababa biraa hin qabu. Isa wajjin isarratti dhiira biraa jaaladhe yookaan jaalallee biraa baafadhee miti. Inni garuu kan inni yaade jaalallee biraa baafadhee nama biraa wajjin jiraachuudhaaf akka yaadu kanatti fudhatee ani garuu yaadni koo kanan ture. Egasii yaadni isaa baay'ee natti jijjiiramaa dhufe. Akkan isa waliin ciisuufis baay'ee na dirqisiisaa ture. Ani garuu tasuma yaada isaa kana keessummeessuuf hin dandeenye. Baay'een gorsaa ture. Baay'ee sossobaan ture. Akkamitti waadaa keenya dagatta? Akkamitti immoo sadarkaa kanarra teesseet ana waliitiin ciisuudhaaf kaayyoo qabaatte? Maaltu yaada kee keessa kana fidee jedheen irra deddeebisee gaafadhe. Innis dhuguma jaalallee koo yoo taate si baruun qabaa. Kan koo ta'uu kee fi dhiisuu kee adda baafachuun qabaa naan jedhe. Kan koo ta'uusaa fi dhiisuusaa adda baafachuun garuu na faana ciisuudhaan hin ture. Kun wal sakaaluu, karaa irratti wal hambisuu, cubbuu keessatti wal kuffisuudha malee jaalalleen lamaan bakka irratti yoo osoo gaa'ilatti hin galii waliin ciisuun sadarkaa barnootaa irratti jiranii kaayyoo fi karaa irratti hambisuuf dhama'uuni jibbadha malee sirumayyuu kuni jaalala miti. Kanas hubachiisuudhaaf hedduu isaa yaaleera. Inni garuu tasuma na dhaga'uu hin dandeenye. Egaa ati nama biraa wajjin jiraattee jirtaa naan jedhe. Jaalallee qabda, abbaa manaa qabda. Egaa nansi biraa fagaadhee ati akka barbaadde ta'uu jalqabde. Kanaafiyyuu dhuguma akka ati durba taate ilaaluun qabaan durbummaa keenyatti agarsiisinaan jedhe. Ani akkamitti kun ta'uu danda'a? Isaan alatti walitti dhufeenyuma akka salphaatti iyyuu nama wajjiniin hin godhu. Dhiira miti shaamarra wajjiniin iyyuu walitti dhufeenya baay'ee hin godhu. Ani qofaa koo baheen qofaa koo gala. Hiriyaadha jedhee kan hin abdadhu. Kan sammuu koo keessa jiru, onneen koo kan keessummeessu, ijji koo kan ilaalu isa qofaadha. Akkamitti yaada kana yaaduu danda'e? Guyyaa tokkoof isarraa addan bahaa jaalallee biraan baafadha kan jedhu sammuu koo keessa hin jiru. Baay'ee waan ani isa jaalladhu. Gaddas ta'ee gammachuu isa wajjin dabarseera. Inni kan koo qofa, anis kan isaa qofa jedhee waan hin yaaduuf yaadni biraa tasuma sammuu koo keessa hin jiru. Inni garuu kan inni jedhu anarratti jaalallee biraa baafatte. Isa wajjin jiraatteetta yookaan immoo nama biraa wajjin jiraachuudhaaf kaayyoo waan qabduuf har'a na wajjin jiraachuun barbaanne. Kanaaf dhugumayyuu naaf amanamta yoo ta'e durbummaa kee ilaaluun qaba. Na wajjin ciisuu qabdaanaan jedhee na dirqisiisa. Jechoota isaatiin baay'ee sammuu koo na dadhabsuu jalqabe. Anis kun akkamitti sammuu kee keessa gale? Ati barnootarra jirta. Anis barnootarra hin jira. Yeroo kanatti na wajjin ciisuudhaaf yaadni kun keessa kee dhufuun maaliif ta'ee jedheen gaafadhe irra deddeebi'e. Inni garuu isa nan isa gaafadhu, isa nan isa hubachiisuuf yaadu. Tasumallee na dhaga'uu hin dandeenye. Baay'ee natti cimaa deeme yaadni isaa faallaa natti ta'aa deeme. Guyyaa sana akka hin taanetti isa biraatiin nan deeme. Yaada isaa keessummeessuuf didee baay'ee na dirqisiisee illee na wajjin ciisuudhaaf yaalii godhee ture. Ani garuu Waaqayyo na gargaaree harkaa bahee gara mana kootiitti nan gale. Erga mana kootti galee naa bilbile. Bilbila isa jalaa kaasuun dadhabe. Baay'ee rifadhe. Baay'ees nan gadde. Tasumallee jaalallee koo sana ni beeku ta'uu natti dide. Jijjiirama addaatu sarara natti mul'ata. Jechoonni isaa akkaataan isaa hundumtiyyuu baay'ee natti toluu dide. Na sodaachises. Eeganan bilbila jalaa kaasuu didee gara mana kootii dhufe. Nama mana koo keessa jiruu fi nama nan wajjin jiraadhu baruudhaafis yaalii hedduu geggeesseera. Mana koo keessa akka hin jirre hubate. Nama tokko wajjinis jiraachaa akka hin jirre gabaree hiriyoota koos gaafatee nama tokko wajjin iyyuu walitti dhufeenya akka hin qabne hubatee booda baay'ee natti dhiyaatee na gorsee na sossobee ati dhuguma jaalallee koo yoo taate haadha manaa koo boruu ta'uu yoo barbaadde ana faana qofa jiraachuudhaaf fedha qabda yoo ta'e durbummaa kee natti agarsiisinaan jedha. Durbummaa kee ilaaluun qaba. Yoo hin taanes garuu ani sin jaalladha sinniisu. Garuu dhugaa fi soba isaa adda baafachuun barbaada. Yoo hin taane garuu na wajjin hin ciistu taanaan ati jaalallee biraa qabda. Dhiira biraa wajjin jiraattee beekta. Anarratti jaalallee baafatte. Kanaafiyyuu dirqama durbummaa kee ilaaluun qabaanaan jedha.
Anatti garuu yaadni kun baay'ee ulfaata. Baay'ees na sodaachisa. Akkamitti waadaa keenya cabsine yaadni kun akka sammuu isaa keessa dhufes anaaf tasumallee hin galle ture. Anis deebisee har'a yoon si wajjin hin jiraadhe boru na dhiisuu dandeessa. Yaada keenyatti jijjiirachuu dandeenya. Tokkoffaa waadaa keenya cabsiteet kuniyyuu jijjiirama guddaatu sirraa mul'ataa jira. Amma deebi'ee yoo si wajjin hin jiraadhe booda na dhiiste. Anas kaayyoo koo irratti gufuu natti taate. Maalan godhaa jedheen gaafadhe. Innis kuni tasumayyuu ta'uu hin danda'u jedhee akka nama rifateetti lafaa olu taalee ka'ee dhaabbate. Akkamittan si dhiisa? Siin alatti durba biraa wajjiniinis akkamittan jiraadha? Siin alatti jireenya akkan hin qabnetiyyuu beekta. Waggaa amma kanaa yeroo koo si wajjiniin gubee akkamitti har'a yaada kana sammuu kee keessa kaawwatta? Ahaa, kanammoo ofii keetii dhiira biraa wajjin jiraachuuf waan yaaddeefis jaalallee biraan irratti baafattee waan jirtuuf kana yaadde malee tasumallee kana yaaduu hin dandeessu turte. Jaalala ani siif qabu beekta. Bakka ani siif qabu beekta. Yeroo ani si wajjiniin tures beekta. Akkaataan ani si wajjiniin haasa'us beekta. Akkamitti durba biraa wajjiniin jiraata jaalallee biraan irratti baafata nan dhiisa jettee sammuu keetti yaaduun iyyuu ati sammuu kee keessatti na dhiisuu fi jaalallee biraan irratti baafachuun waan sammuu kee keessa jiruu fi naan jedhe baay'ee yaada koo dadhabse. Ani garuu isaan alatti jireenya akkan hin qabnetti kan sammuun koo beeku. Isaan alatti dhiirri biraa akka hin jirrettis kan sammuun koo amanu. Inni garuu yaada koo naaf hubachuu hin dandeenye. Kanaaf dirqama durbummaa keenyatti agarsiisuu qabdaa naan jedha. Yoo hin jirres garuu rakkoo hin qabu. Ani sin jaalladha. Gara maatii kootti ergee si kaadhimadhee gara mana barumsa kootti deebi'uun barbaada. Yoo hin jirres akkaataatti badee qofa nattiin yoo hin jira ta'e garuu natti agarsiisi. Dhugaa jiru si wajjin hin ciisee baruun qabaa naan jedhe. Baay'ee na dirqisiise. Sammuu koo baay'ee dhiphise. Yoon taane garuu tasumallee ija keetiin na arguun barbaadu. Har'aa kaastes bilbila koo irratti hin bilbiltu. Maqaa koos hin dhooftu. Anis maqaa kee hin dha'uu naan jedhe. Anatti garuu kun hundumtu baay'ee ulfaata. Akkamittan isa dhabuu danda'a? Waggaa amma kanaa isa wajjiniin ture. Baay'een isa jaalladha. Baay'een isa kabaja. Onneen koo kan of keessaa qabu isa duwwaadha. Sammuun koo kan yaadu isa duwwaadha. Ijji koo kan ilaaltu isa duwwaadha. Akkamittan isarraa adda bahee jiraachuu danda'a? Dhugumayyuu yoo na jaallatan moo ta'e maaliif har'a kana barbaada jedhee sammuun koo gaaffii hedduu natti kaasee ture. Gaaffii kana isaafis qoode garuu inni tasumallee na hubachuu hin dandeenye. Dirqama na wajjin ciisee durba ta'uu fi dhiisuu koo hubachuu waan barbaadeef sammuun isaa kanaan booji'ameera. Yaada koos na dhaggeeffachuus ta'ee na hubachuu hin dandeenye. Kanaaf isa dhabuurra jedhee anaanis sammuu koo dirqisisee yaada koo dirqisisee ana wajjiniin raawwate. Egasii booda gara mana barumsaatti deeme. Isaa si eekka durba taate si ilaaleen maatii koo fi maatii kee wal barsiisanaan jedhes osuman barsiiseen deeme. Maaliif ree maatii koo fi maatii kee osoo wal barsiisiin kan deebitee deemtee jedheen gaafadhe. Innis rakkoo hin qabu. Ani yoon gara mana barumsaa kootitti deebi'eeyyuu maatii kootii bilbilee tan ittiin gara maatii keetii akka dhaqan nan godha. Kanaaf hin yaadinii naan jedhe. Anis guyyaadhuma sanaa kaasee pireediin koo hin dhaabbate. Pireediin koo dhaabbachuu isaa eegan baree booda isatti nan hime. Kuni tasumayyuu ta'uu hin danda'u naan jedhe. Akkamitti ta'uu hin dandeenye? Of eeggannoo ani godhe tokkoyyuu hin jiru. Durumayyuu sitti himeen ture. Kanaaf har'a tokkollee yaada biraa akka tinaa kaastuun barbaadu. Maal gochuu akkan qabu qofa natti hime. Maatiin koo dafanii gara maatii kee haa dhaqanii jedheen itti hime. Inni garuu yaada kana naa keessummeessuuf tasumallee eeyyamamaa akka hin taanee fi kun ta'uu akka hin dandeenye natti hime. Maatiin koo kana dhaga'aniiru taanaan na ajjeesu. Ija isaaniitiinis na arguu hin barbaadan. Ani ganaa barataa waggaa lammaffaa yuunivarsiitii jirudha. Yeroo kanatti immoo haadha manaa fuudhee ilmoon qaba jedhee yoodhaan itti hime. Maatiin koo ilaalcha akkamii naaf qabaatu? Sammuun koos kana akkamitti naaf fudhachuu danda'a jedhe. Baay'ee na lole. Baay'ees na rifachiise. Baay'ee na gaddisiise. Kana booda abdiin koo hundumtuyyuu harkatti dukkanaa'a. Maal gochuun qaba? Anis barumsa koo addaan hin kuta. Kana hundumtuu immoo akka duubarra natti dhufu sammuun koo na yaadee ture. Garuu inni yaada koo naaf hubachuu waan hin dandeenyee fi waan yaade hundumayyuu galmaan gaachuudhaaf murteeffatee waan dhufeef na hubachuu fi na dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef jireenya koo natti dukkaneessaa dhufe. Egaa ulfi garaa kootti hafee booda tasumallee yaada koo na dhaggeeffachuu hin dide. Ofirraa baasisee naan jedhe. Akkamittan ofirraa baasisa? Ofirraa baasisee hoo miidhaa isa booda natti dhufu maal godheetaniin simachuu danda'a jedheen gaafadhe. Isaaf ana nan ilaallatu. Kan inni siin jechaa jiru garuu ofirraa baasiseedha. Kun rakkoo keeti malee rakkoo koo miti. Osoo eeyyamamtuu taatee of eeggannoo goonee wajjiniin dabarsuu dandeenya turre. Garuu eeyyamamtuu waan hin taaneef kun hundumtuu uumame. Kanaaf immoo rakkoo koo ta'uu hin danda'u waan ta'eef akka barbaadde ta'ii naan jedhe. Egaa guyyaa sanaatii kaasee bilbila koo bilookii godhe. Hiriyoota isaa wajjinis gaafadhee waa'ee isaa
itti muyoon barbaadu hiriyoota isaatti dursee waan himeef hiriyoonni isaa namni tokkoyyuu na keessummeessuu hin dandeenye. Anis gara mana yaalaa deemee ulfa sana ofirraan baases. Dhukkuba guddaadhaan nan saaxilame. Baay'een miidhame. Baay'een qorames. Nan dhukkubsadhe. Maatii koorraa firoota koo hundumaarraa iyyuu gargar hin ba'e. Fuula Waaqayyoottis cubbuu guddaadha. Ulfa baasisuun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u iyyuu malee waan hin godhu tokkoyyuu waan hin qabneef ulfa nan baasise. Sababa kanaatiinis barnoota koo addaan hin kute. Maatii koorraas nan fagaadhe. Waggaa tokko booda barumsa kootti deebi'ee barumsa koo barachuun jalqabe. Yeroo muraasa booda garuu yoon dhaga'u inni jaalallee biraa baafatee jaalallee biraa wajjin jireenya akka eegalee natti himan. Anaafis Waaqayyo jira. Cubbuu meeqa na hojjechiisee, kaayyoo koorraa na gufachiisee, firaa fi maatii koorraa hiriyoota koorraa gargar na baasee ofiisaatii jireenya gaarii jiraachaa jira. Homtuu isatti hir'an ana jalaa jireenyi koo burjaaja'e, ana jalaa jireenyi koo boora'e malee wanti isa jalaa bade tokkoyyuu hin jiru. Waadaa nyaatee isa kaleessa waliin jenne dagatee anaan kaayyoo koorraa na gufachiisee jaalalan isaaf qabus duwwaa godhee har'a garuu bakkee irratti na dhiisa. Anis akka Waaqayyo na godhetti jireenya mataa kootii jiraachaan jira. Isatu imaanaa nyaate malee anaaf uumaa miti. Waaqayyos ana eenyummaa koo waan beekuuf akka natti hin faranne abdiin qaba. Anarraatii waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Namoonni baay'een jaalala osoo nuuf qabanii fedhii foon isaanii gaafa raawwatanii booda deebi'anii ija isaaniitiin nu ilaaluu akka hin dandeenyee fi miidhaa fedhii foonii eega raawwannee booda nurra ga'u irratti itti gaafatamummaan mataa keenya qofa irratti akka kufu hin dagatinaa. Jaalallee keessa wajjiniin gaa'ela dura tasumallee jiraachuudhaaf eeyyamamoo hin ta'inaa. Anarraatii miidhaan irra ga'e kanarratti hundooftanii ofii keessaniif of eeggannoo jireenya keessan keessatti akka qabaatan gorsa kooti.